Dhageettanii dhagahaa bara kana osoo jirru duune osoo jirru jechuudha. Mee waan ajaa'ibaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya osoo jirru duune waan jedheefi mee waan kana akkanuma wajjaa'inaa ilaallu. Mee amma kuni labtoobiidha. Mee waan isin ajaa'ibu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمر كفوني جرى جرتو هيا قبضو سنين جرى يرو يرو دوم بولي زونول وصوهين ترى كافني وان كان نقول كل سني مال جنة أما مو كانت تنياتي أكما أردان يوكان ررمي مكافوان غرا غرا نياتوتي وان كان كيسا واحد دون دقمي وان دافو مي لما فالي لالا إلالا مي مي كل النساء جايبة حقاتا كرو كنا ما كل لا يجو مي أكتني نيات ميلالا كتابة كان بالله ميلالا إجوا كيسني نياتي بولا بافتي بر والله إلا أرجتني حتى لفت ممكن ما نجيد أوي أسكي سجراني دولا بكافني كان كافني وإني جيد أن تكهن جرتو جتشو إجانا ما تجران جر غروان تكون إجانا ما إرى سلطاني وإني إرى جيد مقادي إرى رفلي إشنو مي أما كانوا مامي مال جت الربي دا واهم بفتي زيتاني بروسو قيو مهارة وارق قيو بكو مهارة وإسي يرق بقى قايم والله دوغا دبجوف ردفتوتا وكبجمتوتا كياكم أرقا جرتان كنا أصماني كاملا في دواء سالين في ما قرچيسي واني نونغودين اللي هنجرو دوغا دبجوفي مالي بجنان نتي دبرتيني أكما ريرمي مكافي وانتوتا غرغرا نياتو nus dubartiin humnaan qabnu akkasuma nyaatamnaa jechuudha hin deemna malee hima nyaatamnaa jechuudha amma nu isii kaafne isii kaasaa jiraan amma fakkeenyaaf isii qulqulleessu jira mana mara jala deemee jechuudha nuti hoo eenyu nu kaasa wallahi ilmi namaa hagana humna qaba waan jedhu ayirra fudhadhe jechuudha anamma torbee hingau dola bakana ka bakka kanniin jala deemee ilaaluuf torbee hingau yoo an torbee tanaaf bakka kana nagaa jedhe bakka biraatiin natti bahaa jechuudha nu'ullee akkasuma naman nu hubachuu dhabe osoo dalagannu alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin baga quwwaa nuu kenne quwwaa rahmantu nuu kenne ilma namaa osoo hin taane harkaan waan nuu kenname miti rabbiin gaafuma garaa haadha keenna keessatti nu uumu bishaan san irraa gaafuma nu uumu afuufee rabbiin ne uume waa hunda waliin lafa nu kaa'e alhamdulillah rabbil aalamiin ka hanqina uumullee hanqina isaatiin alhamdulillah haa ta'u ilmi namaa hanqinaanis dhalatu quwwaa rabbiin isaaf kenne jechuudha haywaanaanillee waa hedduun garagara rabbiin nu godhe maaliif akka dubbannu nu taasisee akka dubbisnu nu taasisee waa hedduu jechuudha wallahi waan baay'ee tafakkurtanii yoo keessa teettanii akkanatti teettanii ilaaltanii waa hedduun namaaf oolu ka'ee namaaf dhaabata jechuudha walumaa galatti an akka mataa kiyyaatitti wallahi adaa ilmi namaa kun jedhee qasam billaahi nuti fakkeenya yoo fudhanne uumama keenyarraa yoo fudhannu dhugaan an akkana ta'e si jechisiisa jechuudha dhugamaan akkana ta'e jirta rabbiin ka alhamdulillahi rabbil aalamiin wantoota eelaa sanirraa nu uume nama nu taasisee namaallee akkana nama humna qabu rabbiin nu taasisee jechuudha
kanaafuu alhamdulillaahi amantii qabdanii shukri itti galfadha maali nama meeqa fayyaa dhabee bakka taa'uu fi bakka ka'uu fi waan nyaatuu fi waan dhuguu hin beeyne kanneen rabbiin ofiif akkasiisan godhe guyyaa keessa aqlii keessaa fudhatee maraataa isa godhee kana yoo laala wallaahi al'aziim rabbii kenna bar wallaahi nu ni'ima isaanii ollaalle walumaa galatti ni'ima nama fayyaa qabuutii fi nama fayyaa hin qabneetu yoo bira qabnee ilaallu uumama ilma namaa dhiisaa uumama makluuqa lafatan irra jiran kana tafakkuranii bakka biraa deemuu dhiisaatiin ilma namaa kanarraa iyyuu beeyladoota miti ilmuma namaa kana biraa iyyuu dhaytu nama fayyaa qabu yoo argite nama fayyaa hin qabnuuf nama fayyaa hin qabne wal bira laaltu maa adri maal akka isiniin jedhu maaliif ana osoo fayyaa qabaachuu baadhee alhamdulillah rabbii fayyaa naa kenniif osoo fayyaa qabaachuu baadhee mana namaa dalagee kana dalagee fiduu miti ufii kiyyaayyuu bakka taa'uu fi bakka ciisuu fi waan dhuguuf waan irra taa'u laalladhu jechuu barbaadeeti. kana hunda maaltu naaf godhe rabbii khaaliqaattu kana hunda naaf ta'e isuma na uume kana hunda naaf ta'e ufii kiyyaayyee miti ufii kiyyaaf ufiif hin kennine ufii kiyyaa ofirra hin kenne ufii kiyyaa ufiif hin kusanne waa hundayyuu isuma na kalaqitu naaf ta'e dhukkubdeellee yoo fayyite haati ilmi namaa kan yoo hin mukkoramini yoo yookaan rakkoon argini rakkoon tuwwaan dhuftuun se'u yoo rakkate ammootu waan keessaa bahu hin se'u wallaahi al'aziim waan keessaa bahu hin se'u ani maaliif isiniin jedhe asin dura alhamdulillah rabbil alamin firoottan kiyyaa suman galatoomaa jedhaani firoottan namoota natti aanu akka hiriyyaatitti namoota baay'eedha kanaafu ibalu jedhee fixuu hin danda'u ati gaafa ilma namaa of biraa qabaatte rabbii gaditti namni lubbuu tante taani rabbi sirra kaawwaami gaafa gasi ajjeesu rabbi beeka rabbii gaditti lubbuu ilma namaattu nama bita mallaqaan jechuu barbaadeeti wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin jazaa isaanii rabbiin caffee jannataatiin rabbiin isaaniif haa deebi'u hunda isaaniitiyyuu wallaahi shintibeetii dhaquu dadhabe gaafa kana waan imaan fayyaa qabdu keessattuu biyya namaa keessa dhibamuu jechuun du'anii dhokatu jechuudha wallaahi shintibeetii dhaquu dadhabee nama harkaan narraa dhiqaa waa hedduu aniin hadda kaatee akkanatti dalagattee maal jettu kun namni dhibamte kamiyyuu waa yoo dhibamte hin fayyine of hin se'in gaafa dhibamte ammoo waa hedduu argita waa hedduu barattaa dhibee sanirraa jechuudha maaliifi alhamdulillah rabbil alamin kun namni raasaa jiru akka raasaa jiru mallaqaan na gargaare namni na bira jiru hoo obboleettiin tiyyaa fi adaataan tiyya rabbi umrii isaanii naaf haa dheeressu nama biraa caala jaratu natti aanaa sadrii kiyyaaf qaama kiyya dhiquu irratti haa ta'u waa hunda irratti jaratu natti aana namni biraa natti hin aanu jechuudha akkasii kunuunsa agas gahuu naaf godhanii fayyee hadda bakka kana gahee isin aniin isin wajjin haasa'u jiru tuni bakka san keessaa deebi'ee jechuu barbaadeetti walumaa galatti alhamdulillahi rabbil aalamiin ergaa kiyya kana keessatti garuu waa hubattan jedhee yaada yoo isin dhukkube rabbii keessanitti hin kafarina rabbii keessanii hin tuttuqina itti hirkadha itti hirkifadha akka inni isin uume waan beeytaniif isatti hirkafachuun dirqama ilma namaati jechuudha akkasii laayikii fi sheerii fi sabsiraayibii godhaa obboleeyyan kiyyaa